Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akam jirtan ilman umuran biyya lafara jirtan akam nagaa fayyaa keessanii ashamaa jenne harka fuunee akam jirtan dhaggeeffattoota keenya fayyaa qabdanii ani nagaadha akam jirtan nagaa hordoftoonni kiyya hunduu akka dubbachaa jiru tamaam sha'uudha akam nagaa fayyaadhaa jirtanii jiruuf jireenyi maal fakkaata alhamdulillah as keenya jira galata rabbiiti baganaaf jiraatanii siin jaa arra waa tokko qabadheen dhufee jira wanti xiqqoon qabadhee jiru waan baay'ee nama gaddisiisudha. Oromoota Walloo irratti illee gocha hamaatu deemaa jira. Oromoota Walloo kana maaliif uummanni kun uummata ollaatii uummata yeroo dheeraa wajjin jiraachaa ture waan ta'eef mootummaan karaa nagaatiin rakkoo kana akka hiiku dhaamsa kanaaf dabarfachuun barbaada. Gara baha Oromiyaa irratti illee Cinaaqsan irratti illee rakkoo hamaatu deemaa jira. Rakkinni deemaa jiru kun lubbuu namaa baay'ee galaafachaa jira. Qabeenya namaa baay'ee galaafachaa jira. Nama baay'ee qe'eef qabeenya isaanirraa buqqaasaa jira. Akkuma Wallaggaatti jechuudha. Salphina hamaatu Oromiyaa keessatti deemaa jira waan ta'eef naannoon biroo naga qabdi. Mootummaa waan kana xiyyeeffannoo akkatti kennu abdii qabnaan isiniin jaa. Yaada kiyya kanaas sheer godhaadha garuu kun yaada ibsachuudha malee siyaasaa oduu hin taane siyaasaa beekuu oduu hin taane rakkinni kun karaa nagaatiin akka hiikamu dhaamsa kana dabarfachuu barbaada. Sheer godhaa jara biraanis gaanis hin jaa. Asirratti rakkoon Oromiyaa keessatti amma baay'ee rakkoo hamaataa deemaa jiru. Dhiiga nama qulqulluu gannaqamaa jiru kana wajjin wal qabatee naannoo Booranaatti jechuudha. Akkuma Harargeetti beelti hamaan Baalettis rakkoon hamtuun beela kanaan sababa rakkoo hongeen dheerachuutiin bokkaa dhabuutiin jechuudha rooba dhabuutiin namni keenya saawwan keenyaas namni keenyaas baay'ee miidhamaa jira rakkina hamaa keessa jira. Gara miidiyaa kanaan illee gargaarsi godhamaa jira. Namoonni gargaarsa akkasii qindeessanii gargaarsa akkasii keessatti hirmaatan kun baay'ee nama gammachiisa bareedaadha. Waan biroollee yoo dadhabdan yaadaan wal gargaaruun bareedaadhaan isin jaa. Gidduun oduun viidiyoo waraabaa jiru azaanii natti ba'ee jira dhiifama naaf godha. Takka turree walitti deebina. Fakkeenyaaf YouTube illee carraa bareedaa fide amma akka duraaniitiin YouTube shortiinis viinti akkasii lakkaa'amtu viidiyoo si dheertuunis karaa hundaanuu akka muunii taatu yookiin warreen muunii ta'e viiyuu gurguddaa akka argattan YouTube'n haala mijeessaa jira. Garuu namoonni danuun muunii isaanii jedhanii irraas milkaanii jedhanii hundinis hin kasaarree hundinis irraa milkoonni. Inshallah ta'ala milkii Arabin waan milkeessu kasaara Arabin irraa qabu isin jaa. Jajjabaadhaa wal jajjabeessinaa yeroo gabaabaa keessatti firii keessan akka Rabbi isin garsiisu abdii qabaa. Tamaam shawwaroo laayik godhaa komentii jalatti kannaa yaada yoo qabaatanis nuuf barreessaadha. YouTube keenya illee fooloo nuuf tolchaadha. Biyya keenya sanillee biyya nagaa akka Rabbi nuuf abdii qabnaa. Jajjabaadhaadhaa wal jajjabeessinaa wal jinaa dhaabannaa. Kanaachi ji'a muraasa tokko booddee viidiyoo waan waraabamatti fakkaataa jiru. Ramadaan kunis dhufaa jira. Baatii kabajamaa jechuudha baatii ulfaataa. Ramadaana kanaaf kan hafe guyyaa ji'a tokkoof walakkaa wayinattu hafenatti fakkaatee wal jajjabeessinee wal cinaa dhaabbannee bakka rakkoottis bakka gammachuuttis du'aadhaanis hundaan wal gargaaree wal cinaa dhaabbannaa. Ramadaana kanallee ramadaana nagaan dhufu karaa bina godha hojii qabnaa. Jajjabaadhaa wal jajjabeessinaa wal cinaa dhaabbannaa. YouTube keenya kanaas laayik nuuf godhaa sheer nuuf godhaa komentii jalatti nuuf kennaa. Isa akkasiitu badee yoo jettan ni sirreessinaa. Isa akkasiitu bareedaa itti kophii yoo jettan
Isuma eeyina maaliif inni kun bareedaadha, inni kun bareedaa miti. Waa wal barsiisuun bareedaadha, waa walitti himuun bareedaadha. Waliin komannuu waan jiru waliin sirreessinaa. Barumsa qabdanis nuuf qoodaa isin jenna. YouTube keenya share godhaa, like nuuf godhaa, koomentiilee jalatti nuuf katabaadhaa. Wal jajjabeessinaa isin ijaa naaf jajjabaadhaadhaa. Tamaam shawuu waroo like godhuu share godhuu hin dagatinaa. Wal jajjabeessinaa, wal cinaa dhaabbannaa. Inshaallah ta'ala yeroo jumlaafise yeroo gabaabaa keessatti iddoo guddoo geenyee yaannaa. Kan jennu yoo taane kan Rabbi jee haa ta'u. Ulfaadhaa galatoomaa ulfaadhaa isin ijaa. Inshaallah ta'ala as keessatti namoonni nan itti komadhee namoonni nan tuqee yaada yoo jiraatillee dhiifama isin godhee dhiifama naaf godhan isin ijaa. Galatoomaa gadaan gadaa bilisummaati. YouTube kana share waliif godha maaliif like illee waliif godhuun share waliif godhuun wal gargaaruun bareedaadha. Amma warreen YouTube qabdan warreen carraa qabdan prank faarratti hojjedhaa. Namoonni baay'een warreen dandeettii nyaata faarratti agarsiisu dandeettii qabdan isa akkasii fa'aa hojjedhaadha. Isa akkasii fa'aa irratti agarsiisaa. Waa hedduutu jira. Namoonni ijoolleen keenya carraa baay'ee qabdan maaliif warreen ogummaa uffata akkaataatti hodhan kirooshii fa'aa amma fakkeenyaaf sibiila wayii hodhantu tokko namoonni baay'ee barnoota baay'ee asirratti dabarsuu dandeessu. YouTube kanarratti waan baay'ee waan danuu hojjetan barumsa gurguddaa jechuudha. Aadaa fi seenaalee ummata Oromoo kan ummata Oromoo hin taane kan Itoophiyaa kan addunyaa guutuu achirratti hojjechuu dandeessan. Maaliif namni kun hunduu dandeettii qaba. Dandeettii isaatiin waan guddaa hojjechuu danda'a. Maaliif inni kun bifa walolootiin, bifa yeedalootiin, bifa sirbaatiin, bifa geerarsaatiin akkuma hundatti akkuma fakkeenyaaf abbootiin keenya bara duraanii ganda tokko yoo dhaqan yookiin iddoo tokko yoo dhaqan maaliin ibsatu? Makmaaksa. Makmaaksi iddoo tokko tokkotti ni ibsama. Abbootiin keenya amma yeroo waan hojjechuu barbaadan kallattiin ana booti badaasin jaal. Maaliif makmaaksa sitti makmaak bukkee qabaniiti akkasii ilmoo koo maali jaanii si gorsan jechuudha. Warreen dandeettii akkasii fa'aa waa himuu, waa dandeettii ogummaa garaagaraa kalaqa garaagaraa qabdanillee asirratti namoonni baay'een isinirraa barataa asirratti maxxansuu dandeessanii irraa barachuu dandeenya. Ijoolleen keenya ammaas nyaata gosa danuutu jira biyya kana keessa biyya isin jirtan san keessa nyaanni hojjetamu nyaata danuutu jira. Warreen nyaata akkasii hojjetan namni achirraa ilaalee manatti illee hojjechuu danda'a. Nama odoo hin taane mataa keetillee hojjechuu dandeessa. Anuma YouTube kanarratti wanti ijoolleen Oromoo keenya maxxansitu waan baay'ee barbaachaa jira. Kanaafuu wal jajjabeessinee wal cinaa dhaabbachuu qabna. Waan qabnu waliif qoonnee wal gargaarree wal cinaa dhaabbannee harka wal qabnee yeroo gabaabaa keessatti guddachuu dandeenya. YouTube keenya share walii goonee like walii goonee koomentiilee waan wal jajjabeessuun doolii kanneen walirratti akka walii goonee wal ol kaasuu akka barbaadu. Walitti deebinee jira. Asirratti wanti nama gochuu barbaadu maaliif yaadni kun yaada nama hunda naannatu maaliif yoo naan jettanii yaada gargaarsi kun iddoo hundatti godhamaa jira. Fakkeenyaaf uummata Booranaatiif gargaarsi godhamaa jira. Akkaawuntiinis maxxanfamaa jirti. Namoonni dhuunfaanis gareenis gargaarsi kun laatamaa jira. Ammallee onlaayinii irratti illee share godhamaa jira. Gargaarsa kana keessatti hirmaachuun bareedaan isin jira. Kanumaafuu akkam jirtan nagaa fayyaa keessatti jirtanii irra deebi'uudhaan baganaaf jiraatanii isin jira. Oromoota
biyya keessa jiru kanaafillee du'aa kadhadhaadha. Du'aan itti uumamuudhaaf gaariidha. Maaliif biyya keenya sanillee biyya nagaa akka nu godhu uumama fadhallee haa ta'u biyyuma takkitti isa waliin qabna. Maqaa Itoophiyaa san waliin qabna. Biyyi keenya sanis biyya nagaa akka argattu barbaanna. Biyya keenya sanillee biyya nagaa akka rabbi nu godhu abdii qabnaan isin ijaa. YouTube keenyallee laayik nu godhaa, sheer nu godhaa, komentii jalatti nu kennaa. Yaada babbareedaa nu barreessaa. Yaada nu jajjabeessu jechuudha. Wal jajjabeessinaa wal cinaa dhaabbannaan isin ijaa. Inshaallah ta'ala yoo rabbi nu dhaabse wal jajjabeessinaa wal cinaa dhaabbannaa. Laayik godhaa, komentii jalatti kennaa. Namoonni maatii taatan immoo sheer godhaadhaa. Kan maatii nu ta'enis maatii nu taadhaa. Chaanala kana ammareef uummanee chaanalli kun haarawaa yoo rabbi nu dhaabse inshaallah irratti hojjennee nama yaadaa jirra. Garuu akka nu karoorfanne osoo hin taane akka rabbiin jedhu caala waan ta'eef akkasiin isin ijaa akkam jirtan jiru jireenyi maal fakkaataa baga naaf jiraattanii baga irra geessanii bara 2023 kun bara milkii natti fakkaata. Inshaallah ta'ala bara milkii akka nu godhu abdii qabna. Oduu ji'a kanaan xumuriin illee nama baay'eetu milkaa'aa jira. Jaalalli yeroo dheeraa addaan bade jechuudha. Namni addaan badeetu amma yeroo gabaabaa keessatti wal argee wajjin nyaatee wajjin taphachaa jira. Wajjin haasawaa jira, taphataa jira, wal cinaa dhaabbataa jira. Kanaafuu wal jajjabeessuu qabna, wal cinaa dhaabbachuu qabna. Nu saba kamuu ni jaallanna, garuu saba kam wajjin jiraachuu barbaanna.